Gara kana sikoota. Maal goote maal? Naannoo akkuma hiriyaan hiriyaa bira dhufu ayyoo wajjin guddanii ijoollee naannoo tokkoof ijoollee safara tokkooti. Namni kamuu ni beeka akkasumas wal argineetuma bulumaaf shaayii waliin jenna jennetti isiileen akka mukoyne illee yeroo mukaa'us akkanuma dabarsine wal bu'aarsine akkas sayyano fayyadama qosin qosin sakkat jirti one side jimbatu saya jimbatu jechuun bilbilaan waktii akka baay'ee jirullee amma ayyoo qabamtan mubee fi yaasuu birraa qabamtan an kaji'u bari mucayyoma yeroo ta'an akkanatti ijaabbattee tolfattee deemtu santo akkanatti qullaa deema idan namni kun yeroo kaameeraa dura dhufu laala warri miidiyaa gaalaal yeroo nama miidiyaa kana yookaan kaameeraa dura dhaabbatan nama biraa yeroo backgroundii kaameeraa duuba jiran jechuudha backgroundii kaameeraa yeroo ta'an nama biraa nama lama jechuudha namni tokko bara ajaa'iba bara ma hayyuudha tuni beeka ga haadha manaa lammaffaa Sa'iid jechuudha daawwattoota kiyya yaasuu birraa maaluma akkanatti itti kolfite booda garuu siifi mubee wal lolena akkana shakkeeyyi ajaa'iba bara mee sirriitti daawwadhaa viidiyoo daawwattoota. أنا جاكوس إجابة أنا بقى سعيد يقول كم لك يا لكن كروتي أنا ما أوصل إنتين يشوف إني ما نسيبه هاي مرة تقابل وين جدا إنما بيجي تقوتي إنما جنده تقوتي وكي هو باني مرة تقابل سيدات يا كيجين دنتم دكتو جولو جنود دكتو وغان جرو كمالي أسيد فكاكي أما وانتي عنك سولين دنديني ماتين كينيس باي إنساني كمبي كمالي دا أكنا ما يجالك شاتوري دا أكا چارا تيمو ملكوفني نسو ملكوفني غا ملكوفني مو غرا هريوما تجيدر تبت يرو جندي مو قبضت هاي ميلين akasi caja jauh multi gerger bahe dana fusanira ay mubee ko miskiina osoma akkana jettu ufeddutti si galaafatanii oolanii rabbitu si baase malee of gidduutti si galaafatanii oolan osomaati nagaa yaadduu fi dhugaadha silaan namni wal loluurraa akkanumatti jechuun jaalalaan bakka hiriyyummaa waliin jiraatuun gaarii ture garuu gaarummaa tanteessan hamtutti siif jijjiiranii si galchanii kan rabbiin bakka si baase hundaafuu anka jedhu isin amma Sa'idoo eessatti dhiistaniiti mucayyoo kophaa isii daggalatti baastanii dhugaa ajaa'ibuma bara ilaalame dalaga yaasuutii fi dalaga mubee ilaala qoya nama anaatu hinjirii deessan gadi baasa qoya itti amma sayyaan tu video kana arge maal jechuu danda'a is my waist is my friend maal akkamitti nafdachuu danda'a utuu kana yaanne maal fudharge amma wanda Sa'idoo dilaadda na baasu tokko soo ta'e maal fudharge an jettu inni Sa'idoodhaaf jedhaan eessoo sandan anatti Sa'idoodhaaf jecha ajaa'iba dhaggeeffadha gaa kun anaatu Sa'idoof jedhee isa dhiisa malee inni naaf jedhee Sa'idoo hin dhiisu waan jedhamu jechuudha hayyuun afaan isiitiin yeroo dubbatu qooyee mucayyoon tun dhugumaan Sa'idoo jaalatti moo anna dhibde garuu dhugaa rabbi anuma dhibdee bar bakka yeroo tokko yeroon akkanatti taa'ee itti yaadu jechuudha mucayyoon tun afaanumaan dubbatti malee nama Sa'idoollee hin jaalanne tokko natti fakkaatti jechuudha bakka garuu mucayyoon baay'ee waan isinii muu barbaadu dhugaa rabbi hayyuu jedhanii tun argitaniimi sirritti ija keessatti ilaala iyyaala ittiin akiraatti isinii galee iyyaalallee dhugaa rabbii tan arraba lama qabdu yookaan talaal hattuu Addis Ababa hancufa arraba jalaa fuutu sani jechuudha isin badduudha dhugaa anaatu isin jedheeyi waan ishee kana gara fuulduratti numa arginaa usaatii ta'a mee sobdi soba kuni soba osoo waan hundaa'uu dhiistee amma aruuzni maallaqni aruuzaaf bahu xiqqaadhaa hin xiqqaatee aruuzni toluu qaba jettiin dhiyoo kana maal jette afaanuma kan keetiin aruuza irra waan tokkoon baasinii bakka uumaan barbaadu naaf itti wal argannaan jette amma immoo aruuza kennaa kunuu hin xiqqaata kenni birrii meeqa baase kunuu hin xiqqaata jettee iyyuutti hin jirtu sobdu. waan xiqqisudha hanga lubbuu kiyya faradutti hanga nafsan kiyya summii dhugee beekutti
soba summiin dhunne ati hayyuu inni sobda dhugaa rabbiinuma summiin dhunne daawwattootaaf kabajamtoota hayyuu gonkuma summiin dhunne naamana nama summii dhuge ni beektaa bar namni summii dhuge guyyaa lama sadiitti lafaa ka'ee deema soba summiin dhunne akka waan nama summii dhuge hin jedhin ati amma inuma summiin dhunne hayyuun naamana tasumallee nama summii dhuge meeqa argine hedduu argine jechuudha summii jechuun bar waan akkanatti laayyoo afaan naasan kana miti hundaafuu soba viidiyoon kana dhiisuun immoo anaaf kana wajjin yeroo sun dhugin tole amma garuu badawee maaliif itti uffata yeroo seedoon jiru yeroo dabre uffata seedoon irraa harareera seedoon uffata baay'ee seedis qoy anka jehu bar dhugumatti yaasu waan bareedaa gaafatte bar waan bareedaa gaafatte qoy bar mucayyoon qullaa deemuu malee maal tafe qoy kuni maaliin jedhaa bar ka qoma isirra dhaabbatu kun way uf keessa natti artificiala baanan san uf keessa natti moo maali kuni qoy kan qoma isirra dhaabbatu kun moo boksii mubiyeettu achiin as bahee jira moo ajaa'iba dhugaa rabbi baay'ee nama dhiba bar ilaalaa gaafee daawwattoota kiyya bar jechuun qaamni isii bakka bakkatti kukutameera bar indee mee ilaala mullii fi bakka isheen harkaan qabattuu fi gamni gadii waa kabiraati gubbaalleen kabiraati gidduulleen kabiraati jechuudha falfala kiyya jedheeni falfala araama tokko dhufte garuu Akkaatii gina ajaa'iba jirti. Amma yeroo baay'ee natti miti baay'ee. Akkaatii Finfinnee irraa kaatee dhuftu. Guyyaa darbe dhuftee yaada akka piraankii ishee gootisan argeen jira. Viidiyoo kan keessa argeen jira. Pilaas isiillee naa himtee jirti. Har'allee immoo deebitee dhufte. Dhufuun kee rakkoo hin qabu ati kootu. Adaamaadhaa biyya keetii akka barbaadu dhufuu mirga qabdu. Isa miti gaafiin kee. Ani baay'ee kan ajaa'ibu jechuudha. Safara dirasii maal dhufte? Atuun gaafatan. jechuun ani asin darba fogoon turre Dakki yaadni kee maalidha? kan jiran jira ayyuu harka fedha Vera geeffannaa Lakki ani waan ta'e inni kun dubbii piraankii ta'uu argitanii la dubbiin piraankiin bar piraankii wanni jedhameetuun argitanii mi gaafa wanti dhugaa dhufte onnerraa jechuudha kolfa qabattee hin dandeessu jechuudha maaliif piraankiidha ka wanta piraankiidha amma isinii eenyu shawwaduu fi qooyi namni ashaaxiroomee jira bar jaarraa 21 keessa jiraaji yeroo namni ashaaxiroomee jiru kana keessatti immoo isin kan namni kaleessa keessas kute kalee namatti deebisuu barbaadanii qooyi isin namni har'a jiraateeti boru fuulduraa yaaddataa jira isin immoo kan kalee namni jiraatee irra darbe har'a gootanii haasoo jirtanii bar waan akkanaa kana dhiisaaf irraa namni qaata bare kana baay'isawee dhugaa rabbi piraankii isin keessaafu piraankiin yaasuu fi ayyuun waliin haasa'an kun dhugaa rabbii 100% numa beekamaayyuu jechuudha. Kan nama birallee fakkeenyaaf saayidii amma irraan beeksisu saayidoo mubeellee irraan beeksisu. Sirriitti namni irraa beeksisu amma eenyu piraankii yaasuu birraa dhugumatti sirriitti irraa beeksisa jechuudha piraankiin. Hundumaa fuumee dhugaan adama dhufe ayyuu harka fedha beeka maali? bakka yookaan nama gartee waa bakka jeetii bakka Jaammaa kibootu kaballaa kan kee kana kafalii balchiiseeti yoo feete jechuudha. Maallaqa baastee kabalchiisuun dandeetta garuu gaafuma adaamaatti bilbiltee ayyuu akkana eddoo akkana kana arginu ayyuu akkana nan jettu tole har'a immoo sirna ganda mana seensu sassi mana keenya balbala ani barkeessan ati keenya ani umar keessa yoo mara keessa ngale mara ruga Achaan ammoo otoo ammatti sayidoo jiru jedhaan hiriyaadhaan donum bilbilee toleesse maal goota. isatti baay'ee Amma battaluma kanatti otoo bilbilchiisee ani si bira achi deemee viidiyoo sana argeera baay'ee hariira isoo yaan akkas gabbeesse malee godhe sababni inni kana hojjetuuf maalidha jedhee. soba sayidoolleen hin aarre kan amma mubeelleen sobaa jira malee sayidoon waan akkanaa kanatti tasa nama aaroo miti sayidoon baay'isawwee nama waan piraankii kana caaduu lagaa ture jechuudha fakkeenyaaf hiriyyaa nama biraa waliin jechuudha akkasumallee haadha manaa nama biraa waliin jechuudha eeyyamu waan jechuudha waa baay'ee dalagaa ture ni argitan gaa miidiyaa irratti sayidoo jechuun nama har'a miidiyaa kana qabatee miti sayidoof miidiyaa haaraa gootanii nutti sobuun barbaadina kuni soba guddaadha sayidoo waan akkanaa miti kana daraniitu akka inni naarreen abdiin qaba jechuudha hundaafuu isin jabaadha haasofsiisaa mucayyoo amma kophaa baastaniiti mana keenyarraa deemanii mana keenya bar amma iddoo isin jirtan kana osoo amma jechuun sila amma kaameeramaaniin keessan achi qabee beekenuma beekamti bakkeen isin jirtaniyye kanaaf sayidoo ittillee dawwalta sayidoo maan rakkoo qabaa miti mubee hundaafuu simaa fi yaasuu waliin ayyuu irratti akkanan shakke malee Yeroo darbee jechuudha. Dhuftee
Ayyee jamsiise kottu na bira sadillee laala jira. no way aguma barbaadee jamsiise otoo isin ammoo tuyannaani Maal atumaan yoo kun maatiin ta'e inni mana viidiyoo haa kumalee. Ana mau ya senagala asmas mau mutu. isa miti bade Mal fitte ko dimi ke mi. Ani sini bari. Ani fuul makee laalee ta'e. Ajaa'iba dhugaa rabbii baay'ee nama kolfisiisa. Ani fuuluma kee ilaaluu dhufe yaasuu birraa maal jechuu? Ajaa'iba bar. Qoy anka jedhu mucayyoomti tuni namuma meeqa firiyyaa taati yaa ummata. Dhugumatti kanuma na dhibee bar. Mee kanuma addana baasa. Yeroo takka mubee, yeroo takka yaasuu, yeroo takka Sa'iid. Ajaa'iba bar dhugaa rabbii booza banuma akkam keessa jiraan kanuma na dhibutti jira dhuguma rabbiitti. Qoy shamarri takka silaa onne mata kana wata koofi. Amma gamaa gamana deemuun isii kun baay'ee zawwee maal nu argisiisa beektanii dubbiin kun guutummaan guututti akka piraankii ta'e nutti mul'isaa jira jechuudha. Hundaafuu isii waliin sanaati adda bakkutadha. nuti ila akkas godhe amma fuula siillee yoo laaluu barbaadde anumaa bilbileeti waraabeensi ergaa guyyaa ati Kuni waan dhugaati laal. Yaasu atama gaafa hayyuu laaluu barbaadde bakka ati mubeef bilbile mubee ati kaameera itti qabiif bakka laal si galee isheen amma mootummaa waan taateef jechuudha aangoo qabdi waan ta'eef ati bakka ittima bilbili Saidoo in argisiisina. Saidoo achumatti qaba laal Saidoo in argisiisina ati kaameeruma itti qabiif yaasuun haa ilaalu jechuudha argitee miti. Ati immoo bira teessee yeroo san kiisingii godha yaasuu kaameeraa itti qabdee gororsiistaa jechuudha. Ajaa'iba bar. Kanuma dubbiin. bilbili Ati maal si bira gootee? maallaqan baasii gara deddeebitee dhufte magaalaa kana jechuun tuffiidhaaf hedduu fakkaata yeroo tokko immoo safara dhuftaayyuu amma kanoo naannoo isiin jirtu dhufte si ilaalaa jirtu abbaan manaa isiitu akkas dhimmamee si ilaala hiriyyaan isii hojjeteeyyuu akkas inuma keessa tarte Qoy amma mubee ati amma hinaaffaa kuni amma bar hinaaffaadha bakka hinaaffaa fakkaata beeka daga dhugumatti amma hinaaffaa fakkaata gaafa dhiisette mamee haalaaloo mucaan dhiisi mucaan ammallee ganaa hin fuune dargaggeessa bultiin godhanneeyyi haa ilaaluu dhiisi ijuma kana daara haa baasuyye hayi maaf ilaaluu dhimma kiyyaa miti uumaa wanti nagalchu tokko hin jiru isa hundarra ceetee ati maal gochuusin wajjin deemta gaafii kamiiti Mucayyo kana gartee fuunee jirra bara. Amma fuunee jirraa nuti Saidoon fuudhee jira bara. laal kijiba laal argitanii dhugaan barni hadhootti malee hoggaa afaan qaban jedhan funyaaniin yaatii jedhan isinii galee funyaaniin baatii jedhan laal argite ufumaan dubbattii bar dhugaan yaasoo nama maal jedha asirratti bara amma ishee tana fuunee jirraa jedhamoo isheen immoo fuunee jirra hin jedhiniyyi Saidoon na fuudhe Saidoo fuudhe jedhi irratti dhoowwan jechuudha argitanii barra. Abboo dubbiin isin jalaa baatee dhugaa rabbii dubbiin isin jalaa baatee dhiisa maaluman jedha bar hincitillee dhoffatuun beektan silaa xiqqoomallee viidiyoo ittiin dalagatuudhaaf hincitii dhossuu qabdan jennaan hincitii akka itti dhossan maaliif hin barre isin kooyi ajaa'iba bar dhugaa rabbii kooyi isin gooticha ishee eenyugaa Haaji Adam Saaddorraan baranne isin akkaataa hincitii itti dhossan hincitii garatti nyaatuun beektanii isin uummata akkana. Amma qalbitti qabdee jira. Ichun jira miti. Ani mana godhachuufam. Ati bar nama Qoy gaalaal amma asirratti amma Saidoon na fuudhee reefun tana Saidoon na fuudhee jette amma immoo akka nama ganaa fuuldura godhatuuf deemuutti jechuudha. Barani abbaa manaatiin godhatu deema laal argitanii nama biraa qabdu amma nafsi ati hiriyaa Saidooti miti hiriyaa Saidooti ani immoo haadha manaa Saidoo ta'uuf deemaa jira amma akka hin waan taateef ati maaliif yooftee fuula fuulaafi laaqana nuun fanya taate. Jechuun sababni itti maayidha. Kiyyaan fuudhu baadhallee obboleettiyaa jaartii obboleessa biyyaati. Marra qabu yoo laqama jaanne yoo jiru seera qabaachuu qaba. ala inni birra koo qabu Yeroo baay'ee laaqana waliin yeroo baay'ee akkam taate. Egaa laaqana waliin nyaatuun kun beekigaa waa hedduutu keessa jira miti reeni beektan jedhee yaadayyi. Dhiirti tokko gaafa har'a laaqana waliin nyaannaa hiraata waliin nyaannaa bakka misaa waliin nyaannaa jedhee gaafa si waamu jechuudha. Ni jira miire jechuun laal namni tokko gaafa nyaata waliin nyaanna jedhee si waamu ati sammuu ta'e keessatti waa lama yaaddee deemuu qabdaa jechuudha. Si jedhee nyaanni nyaatamee
nyaanni nyaatamee akkanatti ni jiraami mee hundumaanuu isinitti bobaamuu garuu baay'eetummoo ani illee shakkii keessa seenaan dhugaa maal narraa barbaada kan ijoollee sammuu kiyya keessatti gaafina innummaadha bakka. Ayyo laala amma marbeta ano beres baka yoo jin qabanne wajjin garte goan dhufe garte wajjin musa yanne wajjin qabanne rakkoo qaba garuu rakkoon qabu booyaasu bakki jirtan kun Finfinnee Adaamaadha maal walii nyaadhaa waliin dhugaa maal rakkina qaba jechuun ni barra ka jiraatan shaggariiti rakkoon hin jiruuti usaatuma shagag waliin jedhaan isiniin jedhe nyaadhaa dhugaa bakka ni jiraami lafti Finfinneedha lafti Addis Ababeedha bar Addis Ababee keessa inni beennamire lafti Addis Ababeedha waa takka gaa waan addisii qofa gadi nuu fida Addis Ababee irratti yeroo gadi baatan la miidiyaa kanarratti waan addisii gadi fida. Nama anisoo nama gangoo jedhu su qabaachuu baadhee sirri ta'e rakkoon qabu garuu ammoo abbaa manaa godhachuu kan deemu jettee kanaaf si wajjin nyaachuu si wajjin taphachuu koo anaaf bakka jechuun hiikan qabu. Amma nyaattee quuftee maa kana haasottayyuu amma nyaattee quuftee maa kana haasottayyuu eega nyaattee quuftee bardeekkifatte fuutan jechuudha amma akkana haasotte jechuudha kaameeraa dura dhaabbatte hin sobin amma soba dhiisii qaata nyaattee waan nyaattee quuftee amma immoo eega quuftee boodan warra kaameeraa dura jiru sobuuf akkana jettaayi mubeen gaa jechuun mubee ati hoo maal jetta bee dubbadhu Shagana ati deeli na bita deeli na arginu malita deeli wali na misanya inni harro arginu bekte bilbilani darbe isayu imma wayti hona bile ayo kasimiti ani ati ergadama fuula yarbi kumbur wamra kesara ani na qabnuma waan fuulani datturraa ol qabeetuma gaa fuula iyyuu argumalee hedeetuma gaafa sani gaalaal fatanaan si qabatuun kan kee kana bakkaata gaa daawwattootaaf kabajamtootaaf viidiyoo narra isiniif qopheeffadhee dhufe jechuudha baay'ee nama gammachiisa gaa viidiyoo narraa hayyuu narraa bakka bifa hin eegamneen jechuudha haala nama gammachiisuun boksii qomarraa of dhaabdee ka yeroo takka kanatti osoo fuula kanarra si dha'e jechuudha fuula mubeetii fi fuula yaasuu birraa si fakkeessu jechuudha boksii ajaa'ibaa qomarra dhaabbattee kunoo bakka ani tana na argaa jechuutti jirti hundaafuu gaa daawwattoota kiyyaa viidiyoo gara goolabuutti deemaa jira namoonni chaanaala keenya faaraa taatan illeen sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna viidiyoo laayik godhuu hin dagatiin akkasuma